Tapha kana innaa laaltanu garuu taphataa Paaraagwaay kana qalbifadha. Seenaan isaa dawaa kufanii ka'uu waay taphataan meetira 2 guutuuf seentimeetira 2 qofti isaa hafu kun tapha Paaraagwaay Jarmanii mootee darbite irratti rukuttaa peenaalitii 2 kan Kai Havertzii fi Nick Woltemade qolee ga'umsa mul'iseen yudha. Orlando Hill waggaa 4 dura nama waan qabu hunda gur'ennaa taphatetti haati warraa isaa daa'imni garaatti baatte yeroo malee dhalate. Qormaatni Orlando Hillis asii jalqabe. Haatees harka qullaa hafee guyyaan itti dukkanoofte. Hiil maatii isaa baraaruuf kophee fi fooyituu garee biyyaalessaa umrii 20 gadiitiif ittiin taphatellee haga gurguruutti rakkate. Waaqni dukkana uume aduus harkaa qabaatii waggaa 2 dura San Lorenzoon gooleegaa shaayii Keelar Naavaas Paraagwaay Gustaavo Alfaaroo ijarra buufatan. Garee biyyaalessa Paaraagwaayifis bara darbe isa filatan. Gurbaan ganna 26 waggoota rakkoo dabarse sun amma filannoo jalqabaa gooleegaa garee biyyaalessa Paaraagwaay ta'e waancaa addunyaa irratti addunyaa uggumsiisaa jira. Abdii kutuun diina milkaa'inaati jedhama mitiire. Abdii kutachuu baachuu isaatiin sadarkaa kanaan of argeera.